Ashama akkam jirtu maatiiwwan Meelbaa HD daawwattoonni Meelbaa HD Meelbaa HD irraa obsaadha. Har'a viidiyoon qabadhee isinii dhufee seetingii silkii keessan keessaa sirreessuu qabdanii fi appilikeeshinii yeroo ammaa kana pileestoorii irratti baay'ee gurguramaa jiruu fi namni baay'een koomentii irratti laatanidha. Appilikeeshinii kana immoo appilikeeshiniin kun baay'ee isin gargaara dheedha mana amma gara seetingichaa dursi isin agarsiisuun barbaada jechuudha. Ayitaan hordofaa isteeppiin kun hundumaan isaas sirriitti na ilaalaan jedha. Kun akkuma asitti ilaaltanii silkii nama baay'ee irraatii kan dursee jiru aayikaniin dhufu waayifaayiidha. Waayifaayi dursee waa tokko hin jiru jechuudha. Amma aayikanii tokko asitti daballaa jechuudha. Kanas kan nuun goonu walumaa wajjin isteeppiin kun na hordofaa jechuudha. Seetingii silkii keessanii keessa galuudhaani waan kana sarchi gootu jechuudha. Developer options jettanii sarchi gootu. Kana booddee developer options jedha. No results jedha. Sababiin akkas jedhuu fi developer optionoonni cufamanii jiru jechuudha. Kanas kan banatanii ofiima keessaniidha malee kaampaaniin akka dhufetti banamiin jiru kan silkii androidii kamiyyuu jechuudha. Kanaafiyyuu isinitti agarsiisa jechuudha. Kana dhiistanii seetingii keessaati about phone isheetu kana keessa galtu jechuudha. Kana booddee build number jettee isheen dhuma kanarra jirtu si'a 7tti buutu jechuudha. Kana booddee paatarnii silkii keessanii isin gaafata paatarnii keessan laattuufi. Kana booddee you are now a developer jedha. Developerii taanirra jechuudha. Amma dhannee seetingicha sarchi goonu jechuudha. Developer options jennee sarchi goonu amma deebisnee. Akkuma argitanii seetingiin haaraan nu dhufeera jechuudha. Inni silan turre amma nu dhufeera. Onteera amma har'a seetingii kana keessa waan baay'ee dhokkataa baay'ee jira. Isa keessaatii tokko filadhee isinitti agarsiisa. Yeroo biraa immoo koomentii irratti nuuf barreessaa kan isin hojjedhu kan barbaadani. Quick settings developer tiles jettu kana keessa galtu. Kana booddee isheedhuma kanarratti argitanii sensor off isheettu isheetti buutu jechuudha. Isheen kun kan isheen si fayyaddu kaameeraan silkii keessanii akka inni namatti gaafa silkii keessan laattanii kaameeraan silkii keessanii hin hojjenne akka inni jedhu yoo barbaaddanii namaan akka inni akkas jedhu yoo barbaaddanii kana bantuu jechuudha. Kana malees maayikiraafoonii garaagaraa disable gochuu danda'a jechuudha. Ammanii haasa'an jira wanta ta'eef banuun barbaanne sababiin isaa disable na jalaa gochuu danda'a wanta ta'eef amma garuu isinitti agarsiisaa jechuudha. Amma kana keessaa baanee amma dhannee aayikanoota warra silaa gaafa ilaallu kun oola aayikanii sensors of jettu tokko dabalamteetti jechuudha. Amma waan seetingii ishee akka goonu kaameeraa keenya ishee akka goonu kaameeraan kokkuma argaa jirtan kun amma hojjeta akka inni amma immoo deebisnee inni goona jechuudha. Amma maayikiin kun isin hojjetu wanta ta'eef akka inni isinitti himuu hin danda'u ammuma ilaalaa jechuudha ofiima keessan. Sensoricha of goonaan maayikiin hojjetu wanta ta'eef ofii isaa dhawwaa jechuudha. Akkuma isin amma argitanii can't connect to the camera jedheera. Akkuma isin amma argitanii kaasannaa naanis kan maayikiraafoonii fayyadamne na dhowweera. Kana immoo kan inni isin fayyadu namatti gaafa silkii keessan laattanii kana kanaaf isin gargaara. Seetingii kana balleessuu yoo barbaaddanis salphaadha. Seetingii keessa galtanii deebistanii developer options jettanii sarchi gootu. Isin fayyada garuu tun balleessitan ta'es kun yoo isin rakkise immoo akkas gootanii developer options jettanii sarchi gootuu deebistanii jechuudha.
isinii fida. Siistama silaa off gootanii turtanii deebisanii off gootu jechuudha. Kana booddee aayikanii isheen sila dhuftee turte sin baddi. Akkuma nuun argaa jirru baddi. Seetingiin qabadhee isiniif dhufee kanadha. Kana malees appilikeeshinii tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Appilikeeshiniin kun appilikeeshinii iskiriinii irratti argaa jirtan kanadha. Kana pileestoorii irratti firiidhaan argachuu dandeessu. Appilikeeshiniin kun akkasiin baay'ee isin fayyadu abdiin qaba. Amma appilikeeshinii kana bannee isinitti agarsiisa jechuudha faayidaa isaa. Maqaan isaa Black Screen jedhama. Pileestoorii irra sarchi godhachuu dandeessu jechuudha. Bannee isinitti agarsiisa jechuudha faayidaa isaa. Kun enable black screen gootu ishee off taateertu kana right gootu jechuudha. Inni kun waan diimaa irra godhee mallattoo qulfii kana isin argaa jirtan kana isinii fida jechuudha. Iddoo barbaadan kaa'uu dandeessu mallattoo kana akka dhoksuus dandeessu akka kanatti. Kun kan inni isin fayyaduu fi baatirii keessan isinii qusachuuf fakkeenyaaf viidiyoo tokko yuutuubii irraa ilaaltu yoo ta'e akka inni aadiyoodhaan dhaggeeffachuuf yeroo baay'ee silkii keessan gaafa cuftanii yuutuubiin hin cufa malee akka aadiyootti dhaggeeffachuu hin dandeessan viidiyoo. Garuu kana dhaggeeffachuu fi appilikeeshiniin kun baay'ee jaallatamaa ta'eera. Fakkeenyaaf yuutuubii irraa viidiyoo tokko banee isin agarsiisa. Inni baay'ee qaba kun pileestoorii irraati. Nama miiliyoona 100 oltu buuse. yuutuubii irraati viidiyoo tokko banee isin agarsiisa jechuudha. Amma kunoo appilikeeshinii naa fideera. Kana miidiyaa tokko waanuma ta'e tokko banee isin agarsiisa jechuudha. እውቀት ሳያስፈልገን ለዩቲዩባችን፣ ለኢንስታግራም፣ ለፌስቡክ፣ ለትዊተር እንዲሁም ለተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችና ለዌብሳይታችሁ እንዴት ፕሮፌሽናል የሆነ ሎጎ በአንድ ደቂቃ ውስጥ መስራት እንደምንችል ያሳያችኋለሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። Akka kanatti cufamee haasaa jechuudha. Kun baay'ee chaarjii keessan qusachuufis baay'ee isin fayyada. እሺ የቻናላችን ቤተሰቦች ይህን ሎጎ የምንሰራው ኦንላይን ላይ ሆነን ነው። በስልካችሁ akka kanatti dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Viidiyoon keenya irraa kanuma ture. Like, share, subscribe gochuun hin irraanfatinaa. Yaada yoo qabaattan koomentii irratti nu laadhaa. Viidiyoo isin hojjedhu barbaaddan koomentii irratti naaf kaa'aa. Yeroo biraa viidiyoo kan biraa isinii qabadhee waan hin dhiyaadhuufi ammastiin like, share, subscribe gochuun hin irraanfatinaa. Nagaatti.